barreessaa fi sabboonaa naashinaalistii Oromoo Aliin fulbaana 29 bara 1950 magaalaa Dirree Dhawaa naannoo Laga Harree jedhamtutti dhalate. Jireenya isaa ijoollummaarraa kaasee Aliin kan dhalate Dirree Dhawaa keessatti abbaa fi haadha isaa irraa kan dhalate waggaa 3tti addaan banii turan. Aliin sanaan booda abbaa isaa biratti guddatee yeroo ijoollummaa isaa mana barumsa Arabiffaa galee afaan Arabaatiin barachaa turedha. Sana boodas Alii Birraadha ijoollummaa isaatiin maatiidhaan gargar ba'us ona Arfan Qal'oo keessatti guddatee mana barumsaa galee amma kutaa 6ffaa baratee yeroo ijoollummaa isaa karaa irratti daldala adda addaa hojjetaa of gargaaraa ture. Dargaggeessi gameessii faana artii Oromoo irratti guddate kun umrii ijoollummaa isaatii kaasee of gargaaruudhaaf bu'aa bayii gurguddaa dhandhamus abdii fi kutannoon isaa artii Oromoo keessa akka ture waltajjiilee darban irraa hubachuu dandeenye jirra. Wayita umriin isaa 13 ta'u hawwisoo Afran Qal'oo kan aadaa Oromoo fi guddisuuf dhoksaadhaan hojjechaa ture makame. Sirbi isaa jalqabaa waltajjii irratti sirbes Birraa bari'ee jechuudhaan kan wallisaa turedha. Kanarraa ka'ee maqaan Alii Birraa jedhamee akka moggaafamu dhalootatti darbe. Kanarraa ka'ee maqaan Alii Birraas isaaf laatame. Goota gameessa ona Afran Qal'ootti dhalatee artii Oromootiin Oromoodhaaf tokkummaa lalisaa ture. Bara 1965tti cufee miseensota hawwisoo kanas gartokkeen mana hidhaattis naqamanii turan. Aliinis baqatee gara Finfinneetti gale. Jiddu galeessa lafa Tuulamaa magaalaa Finfinnee. Jireenya isaa Finfinneetti Aliin erga Finfinneetti galee booda hojii sirba adda addaa hojjechuu jalqabe. Kanaanis yeroo kana Aliin sabboonaa Oromoo Ahmad Taqii wajjin wal baree Ahmad Taqiinis Aliidhaaf akka ittiin sirbuuf jedhee gitaara bitee fi beekamtummaa Alii Birraa magaalaa Finfinnee lafa Tufaamunaa irratti dhugoomsee fi Aliin afaan Oromootiin biratti afaan Amaaraatiinis wallisuudhaan warroota diinaatiif ergaalee gurguddaa falaasama artii Oromootiin dabarfachaa ture. Marrigaa barri baraan darbaa goonni akkasii kun har'an tana dachee Oromiyaa irraa dhabamuun isaa industiriin artii Oromoo hangam takka akka of duuba nu deebisu wal gaafachuun nu dhibu. Kufaatiin artiist Hacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee hangam takka qabsoon Oromoo akka of duuba deebite warraabuu dandeenyudha. Keessaayyuu riisarchiileen gurguddaan godhamanii artiist Alii Birraa har'aan tan industirii artii Oromoo keessatti artiistota akka Hacaaluu Hundeessaa horatee lafaan ga'e. Kanneen biyya baqaa keessa jiran artiist Adnaan Muhammad michuun baay'een qabaa lixa biiftuurraa dhaamsa koo dabarse Oromoota maraaf kan jedhus haftee isaanii akka ta'e seenaaleen hedduun ragaba. Kun immootu Eeyyangaa sagantaa isaa walitti deebinaa jidduudhaan immoo keessummoonni seentan hundi keessanuu galatoomaa isiniin jechaa sagantaan keenya wal duraa duubaa fuunee daqiiqaa 3 yaada walirraa jijjiiraa deemna. Warroonni gara sagantaatti dhuftan Aslii Dr. Aslii Onne Ilma Sabaa Iluu akkasumas ammoo Nabil Sufiyaan hundi keessanuu bagaragaan dhuftanii sagantaa tamsaas kallattii keenya irratti argamtanii yaada akka nuuf hoddanis ilmaan Oromootiifis jajjabina akka dabarsitan keessaayyuu Dr. keenya Asliin keessa jirtanii kallattiidhaan isaanitti isin deebisa. Baga rogaan no edani amna ga fayya ke kani jittu dhugaa rabbi ani jiru kiyya keessatti waggaa afran asteeman kana keessatti akka biyyatti sanitti nama jibbisa kennan irraan qabne yoo laalte duuti Hacaaluu Hundeessaatiif duuti Dr. Kabaja Alii Birraa waan hedduu qalbii nama cabsaa waan hedduu nama madeessaa waan onnee keenya cabsee dhugaa rabbi arreefu laayivii gubbaa turre Sheekh Kamaal Faawolii within a second comment jalatti barraa'ee ijoollee asii deemte jira isa laaluuf isaan irraa information hubachaa ture galaman kaaneti tapha laalaa ture Arsenaalitti tapha qaba. Egasi gasti gubbaa wanno TikTok gubbaa seennu akka jennu beeta Alii Birraa beema abba akkuma gaafuu oduu kan kijiba maali jedhan lakki amma dhugaadha jedhanii kakatanii jennan wattuma san cuuf Facebook allee illaan wattuma san nama Adaama General Hospital achi jiru jira ijoollee asii deemte bilbilee gaafannaan dhugaanaan jedhan dhugaa rabbii bakka jiru wallaale beete bakka if jiru wallaale waan ta'u dhabe
manatti gale dalagaa deemaa ture manatti deebi'ee manuma ta'e stiil hagammaa manaan baane waan hedduu qalbii onnee nama cabsaa beekta gaaddisa Oromoo tokkotti qaari'e torbaanuma tara keessa ustaaza guddaa aalima guddaa dhabni rabbi haraaramuuf Adam Tuulaa ardas gaaddisa Oromoo saba kana gaaddisa ta'ee sagalee ta'ee Oromoodha jedhee biyyaa bahee kolaafamee ilma dhabee addunyaa tanarra haftee isaa takka osoo nafinis gudeeda isaa keessa elbii baatee osoo nafinii taruun isaa waan hedduu onnee nama cabsaati qalbii nama cabsaati garuu ammoonni godhuufi qabu araarama kadhachuu fi araarama isaan kadhannaa fi waan alhamdulillah dalagatee jira seenaa isaa dalagatee waan bara dhalootatti taru agartee dhalootatti taru dalagatee jira arda waa'ee Alii Birraa kaa'een barreessina yoo jennu kitaaba 4-5 keessaa ba'a. Digalee arda sirba weelluu isaa san namni sirba jaalalaa fa'aa godhuu danda'a sirba maalii akka namni itti fudhatetti garuu namoota isa waliin qabsaahan amma afaan Oromoo Oromummaa hundee san nama hundee jedhamu jira seenaa isaa qajeelatti anarda dubbisaa oole beektaa sa'aatii argatu ergaa keessa qabu miiseeji qaba uummata Oromoo kanaaf wanni guddaan maatii isaatiif rabbi sabrii haa kennu fi Oromoo hundaa rabbi sabrii haa kennu nullee sabrii haa kennu isaa immoo keessummaa kabajamtu keessummaa ulfaattu rabbiin alamaa haa godhuuti wanni nu godhuufi qabnu du'aayiidha makiiteen atillee jabaadhu hin boohini dhugaa boohichi waan nama deebisu ta'e haa caaluufaa haa Adam Tuulaafaa Alii Birraafaa nama hedduu deebe waan boohichi nama deebisu osoo taate laakiin rabbiin haa araaramuu fi araarama isaa kadhanna alhamdulillah inni toobatee waan jiru kanarraa toobatee sheekonni bira jiranii shahaadaa qabsiisanii akkasitti addunyaa tanarraa gal alhamdulillah rabbiin araaramuu fi rabbiin nullee kaatimaa kennan waa tolchuuti isaan dalagatanii jiran doktor dalagatee jira wallahi Oromoo fi dalagatee jira akiraa fi illee dalagatee jira kanaaf araaruma kadhachuu fi malee boohulleen hin barbaachisu if jajjabeessine namni abbaan gammade haa gammaduuti nuti diinni kennaa yoo du'e hin gammannu siigalee namni maa du'e jennee hin gammannu du'e baga du'e jennee hin gammannu haa taatuuti arda gaaddisa Oromoo qofonteetiin gaaddisa Afrikaa ta'anii birraan rabbi rahmataa godhuu fi rabbi fuula isaatti haa toluuti siigalee gaaddisa Oromooti hayyuu Oromooti beekaa Oromooti siigalee wanni onnee nama madeessaa qalbii nama cabsaa